Hojjettoonni waajjira fi yaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa hojiilee damee tajaajila mana qopheessaa magaalaa Adaamaa daawwataniiru. Jilli daawwii fi yaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa aadde Immabee Jibbaan durfamu kun aanaalee bulchiinsa magaalaa Adaamaa jala jiran aanaa Wanjii fi aanaa Malkaa Adaamaatti sochii kenna tajaajilaa fi hojiilee magariisummaa akkasuma sochii hojii qeeraa magaalaa Wanjii fi magaalaa Adaamaa irra naanna'uun daawwateera. Jila daawwii kana kan dursan fi yaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa aadde Immabee Jibbaa yaada kennaniin fi yaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa hojii lakkaawee kennee galma ga'uu isaa hordofaa jiraachuu kaasaniiru. Daawwii har'aan kenna tajaajilaa irratti hojiileen jajjabeessoo jiraachuu banne kan jedhan aadde Immabee hanqinni mul'atus furmaata argachaa kan deemu ta'uu eeran. Manni maree bulchiinsa magaalaa Adaamaa marsaa lammaffaadhaaf bara bajata xumuraarra jirra waan ta'eef keessattuu koreen dhaabbii misooma magaalaa torbee hojii bobbaatii dirreerra jirra. Edaamni aanaadhaa magaalaadha waan ta'eef aanaaleewwan yeroo ammaa kana sadarkaa magaalaatti hundaa'an kunniin sochii maalirra jiru kan jedhu sadarkaa aanaatti aanaa Wanjiidha kan ilaalaa turre. Naannoo sanittis magariisummaa hojii wal qabatee hojiiwwan naannoo sanitti hojjetaman ammas qulqullina ariitii kan barbaadu waan ta'eef xiyyeeffannoodha. Qophii gannaa keessas jirra waan ta'eef hojii qophii gannaattis kan ilaalaa jirru kallattii kenname qofa osoo hin taane isas kan ilaalamaa jirudha. Kan biraa magaalaa kana keessatti egaa magaalaan kun magaalaa yeroo baay'ee gannaan rakkattu waan ta'eef dursa qophii gannaan kun hojiin guddaan hojjetamuun waan irraa eegamuuf damee tajaajilaa kana keessattis dirineejiiwwan qulqullaa'uu qaban naannoo qulqullina magaalaa wajjinis wal qabatee xiyyeeffannoo guddaatti kennamee hojii hojjetamuu qabu. Kanaaf marsaa kana keessatti iddoowwan xiyyeeffannootti kennamuu qabu jennee ilaallu keessaa jidduu magaalaatti haroo migiraa akkasumas dirineejiiwwan gurguddaan lolaadhaan dalaliin cufamaa turan kanniin xiyyeeffannootti kennamee akka hojjetamuu fi koreen dhaabbii ilaalaa jira. Fooyyeensis jiru jira xiyyeeffannoolee itti kennamee ammas kan hojjetamuu qabu jenneeti kan kaasaa jiru. Ergaa dabarsaniinis hawaasni magaalaa Adaamaa ganna kana hojii kenna tajaajilaa kan yeroo kamiyyuu caala cimsee itti fufuu qaba. Hojiilee magariisummaa fi bo'oo bishaanii qulqulleessuutti akka jabaatus dhaamsa dabarsan. Lolaawwan rakkisan dirineejiiwwan cufame qindoominaan ta'uudhaan uummata hirmaachisuun abbaa qabeenyaa hirmaachisuun akkuma qeeraa magaalaatii fi aanaa irratti jijjiirama dhufee fooyyeensi jiru kan gama qulqullinaanis gama magariisummaadhaanis xiyyeeffannoo guddaatti kennamee hojjetamuu kan qabu ta'uu isaa wanti agarsiisu jira. Hojiiwwan ammas xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba inni amannu tokko lolaadha waan ta'eef lolaa kanarratti hundi isaa xiyyeeffatee hojjetuu qaba. Nutis akka mana mareetti bakka bu'aa uummataati uummanni bakka jirutti marii geggeessaa ture keessatti dhimmi lolaa ijoodha. Kana yeroodhaan daddafamee qophii gannaa keessatti akka gahee kenna ba'uun kan jedhu dabarsuu barbaada. Tiyaanaa hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi itti gaafatamaa damee tajaajilaa obbo Habtaamuu Gizaa daawwannaan kun sochii hojii kenna tajaajilaan jiru kan ilaalu ta'uu dubbachuun sochii hojii kenna tajaajilaa hojii qeeraa magaalaa Adaamaa magariisummaa magaalaa hojii miidhagina magaalaa fi sochii hojii haroo migiraa daawwanneerra kanaanis yeroodhaa gara yerootti jijjiiramni jiraachuu agarre jedhan. Tokkoffaa kan laalle hojii tajaajilaa keessaa hojii dhimma qeeraatiin wal qabatee jirudha. Qeeraa magaalaa Wanjii kan laalle keessaa jalqaba kurmaana lammaffaa irratti yoo ilaalamu hanqinoota baay'ee kaasanii kunis sirraa'uu qabaa jedhanii kan kaasanidha. Har'atti immoo hanqinoonni sun guutumaan guutuutti sirraa'anii wantoota argan kan jiru ta'uu isaati. Isa kanas kurmaana kana keessatti sirreessuudhaaf hojii gurguddaa hojjennee kan sirreessine ta'uu isaati. Akkasumas qeeraa akka magaalaatti jiru immoo bulchiinsa magaalaa kan jirus isas daawwatamee jira. Isa kana daawwannaa kana jalatti kanaan dura iddoowwan ciisichaa hojjetaa achi keessa jiru rakkoo ture. Akkasumas iddoowwan haara galfannaatii fi kan kana fakkaatu irratti hanqinoonni adda addaa kan turanii jiru. Ammarratti iddoowwan haara galfannaatii fi iddoowwan ciisichaa yookaan iddoon hirribaa baay'ee isaa mijeessineefii jirra. Firaasha bannee jirra. Siree qopheessinee jirra. Akkasumas magariisuu fi hojiiwwan baay'ee isaa achi keessatti kan laalaman ta'uu isaati jechuudha. Karaa biraa hojiiwwan mana qopheessaa keessaa hojii magariisuutiin wal qabate, hojii qulqullinaatiin wal qabate, hojii miidhaginaatiin wal qabate, hojiiwwan ID kaardii kennuutiin wal qabate yookaan waraqaayyummaatiin hojiin baay'een isaa ilaalamanii jiran jechuudha. Qaama daawwii ta'uun bakkeetti kan argaman hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Lammaa Baqqalaa yaada kennaniin kenna tajaajilaa irratti hojiin boonsaan hojjetamaa jiraachuu kaasuun komii hawaasa Wanjii kan ta'ee fi xiyyeeffannaa kan barbaadu paarkii Haacaaluu Hundeessaa yeroo gabaabaa keessatti misoomsuuf kutannoo qabaachuu dubbatan. Manni qopheessa magaalaatis kutaan magaalaatis achitti waan barbaachisaa jiru yaadanis waan isaan deeggarsa godhan waan ta'eef akka jarraa manni qopheessas hojiirra ture waan ta'eef waadaas galee guyyaa 10 keessatti iddoo san sirreessinaa oolmaa dargaggoota fi bashannana adda addaatiif akka ta'u akka oolu
kan xumurutaa. Jila daawwii keessa yaada raadiyoo ABS'f kanneen qoodan hojiileen kenna tajaajilaa fi qeeraa daawwatan sadarkaa gaariirra jiraachuu himuun akkuma ciminni jiru hanqinaalee muraasni yeroo dhiyootti furaman kan jiran ta'us dubbatan. Iddoowwan adda addaa hojiiwwan sochiiwwan hojjetaman adda addaa daawwachaa turree jirra. Wantooti gaarii, wantooti nama gammachiisan, wantoonni fooyyaan hedduun kan arginee fi hawaasaaf tajaajila kan namaa jiru irrattis kan itti gammanne ta'uu keenya akka koree dhaabbii mana marii magaalaa Adaamaatti jechuudha.